السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكم نجاجرتني وردفتك يا جالتهم كبجمع وكم جرتن فياجرتني على من لسه أنا من نجاس نجدهم بكيس نورور تجيالا جرتني سمرة بكيس نجنا جرتني سمرة كيس وكم جرتني تنجيني كيس نكاكبوش نجتشا هذا فيديو عجبتك كبعد فيت نجرا فيديو كنا قدمات لا لايك شير بوتشون يا دي سني اللي برا سايس نجدا ولا ما كانوا جيت دا برا إيجاكم أرجعتكم غربودا اللي غربودا من بين نجوا garbu kana fayyadamee maal akka hojjetutti deemu akkuma dura seensarratti diqqoo argitan san walumaan hojjanna jechuudha. Hanga dhumaatti na waliin tura laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkuma argitan kana garbu kana keessaa soorutti jira kennetti hojjechuuf jechuudha. Egaa haala kana keessaa suree qulqulleessuu qaba kaa'uun duratti. Egaa midhaan gubanii kennetti gochuun haramallee jedhama. Achumanillee koomentiin barreessaa yaada keessanii. Garuu ima jedhama garuu mootamni yeroo ayyaana namni kamuu kennetu kan inni hojjanni jira jedhee yaadu hundaafuu mee hanga dhumaatti na waliin tura maashaallah garbuun hedduu takka gurguddaadha firiin isaa akkuma isinitti mul'atu kana egaa akkamitti kennetu ajaa'ibaa ta'e akka qopheeffannu walumaan kan laallu ta'a. Egaa maaliif kennetu hojjannee hin beeknu moo namni hunduu ni beekna hojjettanis dhugaadhaan beekaa namni hunduu kennetu akkamitti akka qopheessu haa ta'uuti immoo ani isinitti agarsiisuu barbaadeeti. Haalli naannolee garaagara ta'uu ni mala bakka maratti haala tokkoon hin qophaa'u waan ofii argisiniin jedhaa jira. Egaa bakka tokkotti akaaniitu bishaan jiisanii bulchanii egas booda waan garaagaraatti godhanii fayyadamu. Bakka tokkotti ni danfisu bakka tokkotti immoo sukkaara qofatti godhan kadammallee itti godhu jira. Egaan immoo haala kamiin akka godhu isinitti kan argisiisu ta'a. Hanga dhumaatti na waliin turuun dagatinaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkuma argitan kana garbuu kan inni akaayaa. Egaa maalilee isinitti hin jiru walumaan akkuma kan ilaallu ta'a. Diqqoo takka godhe jechuudhaan anuma sirna maxxantana qofa baasa tokko jedhama yookaan kuni kanuma qofa qopheessuu barbaadee maaliif baay'isuu hin barbaanne jechuudhaaf immoo bishaan keenya ni qopheeffadha isiniin jedha hordoftoota kiyya. Rakkin yookaan qulqullina viidiyoo yookaan mootu walii gadi harka tokkoon waan qabeefi bakka bakkatti illee namatti kennadhee jira. Yoo hanqina jiraate dhiifama isiniin jedha. Yaada keessan garuu barreessuu hin dagatinaa. Qeeqallee yoo qabaattan barreessaa. Asumaan immoo warroonni chaanaala kiyyaa hanga amma haarawaa taatan jiraatan subscribe gochuudhaan maatiin isin bu'aa akka taatan kabajaan isin gaafadha. Warroonni immoo dura maatii kiyya taatan baga nagaan na eeddan isiniin jedha marti keessaniyyuu. Egaa chaanaala kana jalatti waan biyya keessa jiru odeeffannoo garaagaraa akkasumas viidiyoo dhugaa dubbachuuf viidiyoo an jalqaba hojjetaa jiru dalagaa hin jiru viidiyoo qulqullina fuulaa viidiyoodha yookaan immoo dibata garaagaraa kan keessa kennuu bareechuu danda'u akkamitti fuula keenya akka qulqulleessuu dandeenyu shifiniina garaagaraa yookaan finniisa jechuudha yookaan buguriisa jedhamsanii akkasumallee egaa walumaa galatti qulqullina fuulaa ture hojjetaa ture mala garaagaraatiin akkamitti mala keenya keessatti ofirraa balleessuu dandeenya wantoota fuula keenya gurraachisan kan jedhu garuu as dheena kana dhiiseetiin jira inshaalla walitti deebina yeroo dhiyootti isiniin jedha hordoftoota kiyyaa warri keessan nagaafataa jirtanillee dhiifama isiniin jedha hin deebi'a. Akkuma argitan kana egaa gubee akaayeen booda bishaan akkanatti naqadhaani bishaan biraddisti qopheeffadhee kan itti danfisutti waan kamtu waan itti danfistanitti haala kana egaa qopheeffadheen booda itti hara jechuudha. Isaa kana yoo san isaa baay'ee takka itti bahaa eegas booda ibiddarra kaayadha. As biratti eelee fayyadamee jiranii akka biraddisti hin gurraachanne yeroo waan garaagaraa hojjedha. Haala kanaan eelee kana jala kaayee garuu mootu ajaaksii fi zayitiitti dibuudhaan illee ibiduma irratti kaa'uu dandeenya. Gibbii keessa waan namatti hin tolleef midijaa kana fayyadama jechuudha waan ibiddarratti hojjetanii yookaan immoo mana aaraa yookaan kushiinaa gibbii keessa waan hin qabne jechuudha bakki ibiddi boba'u isa fayyadama. Haala kanaan irra kaayee jira hordoftoota kiyyaa. Kenneetoo hedduu namatti toluudha. Kenneetoo nan hojjetudha deemu kuni akkuma dura isiniin jedhamoo namoonni karaalee garaagaraatiif haala garaagaraatiin hojjeta namni hunduu mana ofiitti jechuudha. Illee haala kiyyaa hojjetadhuuni kan isinitti agarsiise. Eegas booda ibidda kana gadaree maaliif artee hojjettanii waan itti qopheessuu hedduu isaanii keessa isaa oluu barbaada. Kanaaf ibidda kana re'ee ejersa kaa'aa jechuudha. Egas booda waan itti qopheessuu hedduu isaan keessa isaa eegadhenneen booda hin uula jechuudha.
Egaa kennettoo namoonni baay'een irshoo itti naqanii akka inni dafee danfu namni kun waan koofaa itti naqaa namni kun damma itti naqaa isin jedhan homaa itti naqoo akkuma argitan kana maal akka itti naqu waliin tura maashaallah dafee jira hedduutu akka itti ba'a jechuudha dhabni isaa. Maaliif namni tokko tokko akkanatti akaanii bishaanumaan naqanii dhiisanii ganama keessaa dhimbiiban sun garuu dhama takkaayyuu hin qabu maashaallah akkuma argitan kana hedduutu akka namatti tola dhabni isaa hedduutti. Egaa kana isiniin jedha hordoftoota kiyyaa akkuma argisinitti mul'atu kana dhabni isaa hedduutu akka itti ba'ee jira akkanattuu ni beeksisa halluun isaa karaa kanaan jechuudha. Antasuma akka bishaanitti naqaniitiin bulchanii ganama akkasii keessaa dhimbiibanii fayyadaman san hin dalagu haala kanaan dalaga mana kiyyatti. Egaa namni martuu akka itti tolitti dalaga jechuudha. Akkanatti eeganni danfeen booda keessaa naqannaa waan itti nadhusanii haala bareeda ta'in egaa dhinneen booda ejersa kana itti ula jechuudha. Baaldii ta'uu ni mala waan barbaadan jechuusaa kan ta'uu ni mala baaldii kana fayyadamu jechuudha. Egaa sadiqeen booda itti ula ibidda kana irratti gadi qaba. Akkuma isin mul'atu kun kaaraa jiru kun ejersa kanaafuu isa irratti qaqqabee itti ula jechuudha. Baaldii kana fooliin isaa hedduu bareeda hedduu namatti tola. Akkuma argitan kana inni achirraa danfaa jira marsaa tokkoffaa kanatti egaa danfiseen booda lammaffaaf sadaffallee itti deebisuu danda'anii haga dhabni isaa keessaa ba'u jechuudha midhaan gubate kana. Egaa midhaan gubate kana illee gajjisuun hin barbaachisu nama warii qabu naannoo keenya jiraateen keenyaa fi isin jedha hordoftoota yookaan immoo wayirra naqanii ala yookaan horii yoo achiin darbu ni nyaata. Haala kanaan erga ulee geesseen booda kun akkuma argitan kana aarisaa irra jira. Kadanfee kana dhimbiibuu qaba jechuudha. Kadanfee kana ni dhimbiibaa irraa fuudhee yoo baaldiin keessaa naphii ta'e bishaan qorraa jala qicuu qabdanii danfaa waan ta'eef baaldiin akkuma argitan kana furdaadha. Maashaallah hedduutu akka itti ba'e jechuudha akkuma argitan kanatti. Kanaaf amma ni dhimbiibaa akkuma argitan kana. Tokkoffaa dhimbiibee jira isin haala baay'ina midhaan ittiin hojjettaniitii fi haala ofii barbaadaniini midhaan tanuma qofa waan ta'eef ammallee yeroo lammaffaatti deebisa. Danfisa jechuudha itti deebisee. Hedduu furdaadha laala gorsa tokkoffaati baay'ee akka furdaadha maaliif sirriitti dhibee dhabne isaa jechuudha. Kana godhee lammatarree itti deebisa. Egaa akkuma argitan kan kun immoo qimamii shaayitii isa kana itti naquu qaba jechuudha. Kenneetoo yeroo kamuu gizee hojjettan waan kana keessaa yoo jiraate wallahi fooliin isaa hedduu akka namatti tola kenneetoo yeroo dhugamuu jechuudha. Qimamii shaayii kana yookaan qarafaa qimamii shaayii qarafallee qaba qurunfudillee xiqqoo ture muraasa keessa jira. Qimamii shaayii kana yeroo danfistan urgaan isaa foolii manaatu hedduu akka namatti tolu godha yeroo danfistan yeroo danfisanuu jechuudha. Kanaaf danfama kana as qicadhee danfisa qimamii kanaan irra deebi'ee maaliif ammallee danfisa qimamii kana dhabni isaa akka itti ba'uuf jechuudha. Kasala akkuma argitan kana qabsiisatiin jira isarratti danfisa jechuudha. Danfisee itti naqaa. Egaa sagalee amma irratti dhahaa jira jechuudha. Hordoftoota kiyya viidiyoo kana akka isinitti toluma shakkii hin qabu. Akkuma argitan kana danfeetiin jira qimamii suni isa kana irraa fuutanii eeginni qorreen booda itti naqxan jechuudha. Kun hafuurri isaa baay'ee takka mi'eessaa dhame sallee ni bareecha qimamii shaayii kuni. Kanaaf haala kanaan haala danfisuu kanaan itti godhan hedduu bareedaadha. Dhiifama isiniin jedha viidiyoo kana yeroo isatti naqu isinitti agarsiisne. Qimamii shaayii ka danfisan eega qabbanaa'een booda itti naqama. Kuni bariisa irratti amma argaa jirtan kun viidiyoon kuni kenneettoon kun kaleessa akaahame kun bariisa irratti jechuudha. Guyyaa tokko keessa buleen booda amma haala kanaan bareedeetiin jira. Egaa sukkaara namni baay'een guutumatti naqaa namni tokko tokko immoo jookima jala qicaa fayyadama sun akka filannoo abbaati. Anama sukkaara kana asumatti godha. Qimamii itti godhee jira qimamii san danfisee itti naqee wanna biraamaa itti goone adaamaan ho'anii beektanii. Kanaaf yoo hunda bakka tokko itti godhan danfeetiniin keessa dabaraa naman obaasu jechuudha. Kanaaf amma itti godha bariisa irratti. Haala kanaan sukkaara kiyyaaf loomii qopheeffadheetiin jira waan biraa waa takka ittiin godhu namoonni baay'een akkuma dura isiniin jedhee irshoo garagara irshoo san tasuma ittiin godhana dhugaa inni danfisa garuu yooma san onni godha inni danfisuun irshoon danfisuu laala malee namni baay'een garaacha namaatiif yookaan cogaaraa namaatiif gaarii miti irshoo itti godhuun hin barbaachisu jechuudha. Dhama garbuu qulqulluu sukkaara itti godhan loomii itti godha san booda mootu qimamii shaayii san qofa itti godha hin kennetti yeroo kamuu hojjedhu. Haala kanaan sukkaara kana
Asbiratti bilbila harka tokkoon qabee jira. Isinitti mul'atu dhiisuu danda'a. Haala inni sitti agarsiisu dhiisuu danda'a. Garuu wanti nuti qabdanii asbiratti amma sukkaarratti godhaa jira. Sukkaara kenneetuun diqqoo sukkaarri diqqoo hin dhageessu kenneetoo keessaa haala kanaan muraasatti godha jechuudha. Saniin booda sirriitti waliin gahamaa loomii itti godhama. Yoo barbaaddan burtukaana illee qabatan burtukaanatti godhuu dandeessanii garuu loomii lama qopheeffadhee jira. Egaa burtukaanni kiiloon qarshii 180 saninuu hin argamu. Haala kana naannootti jechuu kiyya naannootti hin argamu. Kanaaf loomii ma fayyadame. Egaa kenneettoon kun faayidaa hedduu nuuf qaba. Kaleen keenya akka dhiqamuun taasisa. Bishaan dhuguuf kenneettoo dhuguun tokko miti. Bishaan takka yoo itti deebitee hin dhugdu kenneettoo ta'e garuu 2-3 illee dhuguu dandeetta. Kanaaf kalee keenyaaf illee bareedaadha. Kanaaf yeroo takka mana keenya keessa qopheeffannee ayyaan illee jiraatu fayyadamuun bareedaadha. Isiniin jedha hordoftoota kiyya loomii haala kanaan itti cuunfee jira. Itti aansallee warroonni dhiigaa qabdan yookaan dammanasi qabdan yeroo baay'ee kenneetoo kana mana keessanitti kiiloo takka yoo kooftan gahaadha. Isiniif hin gahaa. Kanaaf yeroo takka mana keessa qopheeffannee osoo itti fayyadamne hedduu takka bareedaadha. Isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa kana godheen booda waliin geennee qicannee egaa laaqana keenya nyaannis ta'e akkanis ta'e dhuguu dandeenya. Garuu kenneetoo yeroo hojjetan yeroo baay'ee osoo irsoon itti godhamu baatee bareeda. Akkasumallee kookaan illee bareedaa miti. Kookaaf irsoolleen osoo itti seenuu baatee hedduu bareedaadha jedha. Akka yaada kiyyaatti garuu namni akka barbaadetti hojjetata. Haala kanaan kanuma itti godha jechuudha. Asirraan dabalata osoo jiraate burtukaana itti godhuun barbaada. Amma afaan hin jirre kan looniin itti godha jechuudha. Sanboodha akkana gootanii akka inni isin jalaa hin banne yoo barbaadan haayilaandii gurguddaa naquudhaan firiijii keessa kaa'attanii yeroo dheeraaf fayyadamuu dandeessan isin jedha. Egaa hordoftoota viidiyoon kiyya kanarraa kana fakkaata. Akka isinitti tolu abdiin qaba. Viidiyoon laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Koomentii keessan immoo barreessaa hin dagatina. Viidiyoo kanarratti ilaalcha isin qabdan koomentii jalatti naaf barreessaa. Egaa viidiyoo biraatiin inshaallah yeroo dhiyootti walitti deebinaa hangasitti hundi keessanuu bakkuma jirtanitti fayyaanaa ta'aa horaa bulaa isin jaaladha isin kabaja isinin jedha hordoftoota kiyya marti keessanuu haala kanaan gootanii dhuguu qofa wanti isinirraa eeggamu haalaan namatti tola. Wantas keessatti nama miidhuun takka kan itti gale hin jiru. Kanaaf haala kanaan yeroo hojjetame hedduu bareedaadha isiniin jedha hordoftoota kiyya. Laayikii godha. Namni viidiyoo kana laaltan laayik gochuu hin dagatina. Wanti isinirraa hir'atu takka illee hin jiru jechuudha. Akkana isiniin jedha. Bakkuma jirtanitti hundi keessanii wagga walitti deebinutti fayyanaa ta'a isiniin jedha. Baay baay isin jaaladha isin kabaja hunda keessanuu.